السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن من هارية مركز النور براكم ولا ما في بالدمي لما جا سقلفا مقالا كايرو نانو شارياتو تلتي بيتاتيلا من يكم أرقا جتن قرا علاتين بلبلا لما قبا كن بلبلا بودجا نمن هندو تنسينو دا ما شاء الله أمارا نسالي أمارا هارية ونسان بلبل اللي هدو كل قبا asin yoo keessa ol seenne kuni balbala jalqaba ittiin ol seenanidha. Balbalti gara shaggaa kennaa ittiin seennuun isii kana fakkaata balbala hadiidan ijaaramedha. Kuni balbala gama tokkoon seenan kan namni hunduu ittiin seenu yoo ta'u, kun ammoo balbala gara lammaffaati kan nu qofti ittiin seennudha. Akkuma argaa jirtan balbala magariisa kana akkuma san foddaa lama magariisa lamaan kana qabatee hanga bakka kunoo qamari jiru sanitti achi dheerata. Manni hedduu qulqullinallee qaba, hedduu gara hundaanuyyuu balbala waan qabuuf balbala tokko kan namni kenna qofa ittiin seenudha. Bakka qamar dhaabbatu san irraa ka'ee kunoo hanga balbala magariisa kana dheerataa jechuudha gara alaatiin. Kuni balbala nu qofti ittiin seennudha. Amma keessa ol seennee isin daawwachiif. Iddoon kuni iddoo ala jirtudha kan namni ol seenu keessatti boqonnaa fudhatudha. Otoo shaggaa keessa hin seenin jechuudha. Ani soofaa uumamatu lafa kana jira. Asiin meeshaan ganaa qulqulleeffamuuf jira. Asin yoo keessa seentan kuni kilaasii tokkoffaadha. Kilaasii lammaffatti yeroo seennu kun akka saalatillee iddoon kun akka saalateetti. Kilaasiin lammaffaan ammoo isa kana. Akkuma argaa jirtan girgiddaan isaallee hedduu qulqullina qaba. Bal'inallee akkuma argaa jirtan kana. Asiin maxbaqni bal'inallee ni qaba. Buttagaazii xabii jira. Akkuma san durjiin haarofti asitti kan dhiifamellee jira. Tallaaja akkuma san wanta bishaan qabbaneessu. Kuni balbala asiin gara balbala guddichaa dura isin agarsiisanitti achi gadi baasudha. Inni kun ammoo hammaamni isaa kana fakkaata. Guutuun guututti wannaadhaan ijaaramee jira. Bolaaxaan ijaaramee jira. Walumaa galatti manni bal'inni isaatii fi qulqullinni isaallee kana fakkaata gara keessatiin jechuudha. Mee asirratti gammachuu isatti dhagahamee fi yaada qabullee qamar daqiiqaa lama. Ani gammachuu guddaan dhagahama. Maaliif yoo jettani manni kun waa baay'eefuu wanna hundaa ka eeggate. Maaliif yoo jettani fooqillee miti lafa waan ta'eef nama kennaafis mashaakila tokkollee hin qabu. Mana bareedaa baay'ee nama gammachiisu. Amaanaa uummata kanaallee akkana eegamee manni kun bitamuuf ana gammachuu hammana hin jedhamne nan dhagahama. Waa baay'ee haasamaa ture akkuma beekamu. Alhamdulillah manni kun bitamuuf ani gammachuu guddaan dhagahama. Hamdillee rabbi galfadha. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Isinillee warreeni sadarkaa kana ragahuudhaaf gammachuun isitti dhagahameetiin jedhee bakkuma jirtanii alhamdulillah galanni kan rabbiiti jecha.
amma sagantaan irra jirrus mana kana akkamitti akka eebbifnu eebba isaa irratti guyyaa isinitti himame irratti hundi keessanuu akka dhuftan affeeramtanii jirtu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.